Social media irratti ajandaa si godhachuudha odoon ta'in siif quuqqumanii rakkinni kee rakkina isaanii ta'ee sitti dhiyaachuu barbaadan ofitti dhiyeessi. Isa lammataa immoo gaabeeriin quuftii abbaa barbaade miidiyaa kanarratti as qayyabsiisi. Maatiin waa tokko dhuftee dhiisi siin jennaan dhiisi. Mikinaatu karaan ishiin deemtu sun karaan ishiin deemtu quuftu ana kinoo dhaabee tasiin naga'e. Simmoo anaa ol dhaabee bakka guddaadha si ga'a. Waa dhiisi siin jennaan dhiisi waa siin jetteef qabdi. Isa sadaffaa kun immoo gorsa biiftuuti. Sitti tolu fudhatta sitti tolu dhiista. Isaan dura sitti mikan dirqama kee fudhatta. Isaan amma sitti mukan immoo feetuu fudhatta feetuun dhiista. Hojii keetirratti abbaa barbaaddeef jettee gadi jechuu danda'e ol je abbaa barbaadde mukatti ija mukatti dhaabuu dandeessa. Hojii keetiif jettee garuu udaan namaatu hin arta waan biraa miti. Sila kanaafu gaaris yaraas isa sitti dhufu hundumaa ilmoo dubartiiti quuftii akkanatti ofitti hammadhu rakkina kee akkanatti hammadhu. Hundi keenya miidiyaa irra baanee utaallee kofallu rakkina karaa keessaa qabna. Dhukkuba manasaa keenya qabna. Quuftu ani amma feeyoon gammadee gammachuun natti dhaga'amu rakkina isaa immoo sitti hima booda karaa keessaa. Sanaafuu bareedduuti sooshaal miidiyaa irra dhufuu caalaa eessanan laayifii gala jechuu caalaa eessanan hojjedhee harka namaa keessa ba'ee ayidii irra namni si hojjechuudhaaf namni kumni soddomni ayidii sirraa hojjechuu dadhabee deebisee amma immoo akka qaxarootti sii qabamee namni kumni 96 ayidii sirraa hojjechuu dadhabee kan argatte illeen akka waraabessaatti birris isaa mantana ji'a shananarraa gadi baatee taarikii kana dubbachuu qabda. Shilubbu cimi hojii keetirratti jabduu ta'e ciniinfadhu ciniin waan hundumaa qoraxxomi garaan udaanu nuu baata waan baay'ee baachuu dadhabu. Nin beeka rakkina kee siifan hubadhaa maaltu akkasirra gahaa jiru keessan darbee quuftu sanaaf asirratti du'aan gizee hundumaa sanaaf asirratti qalama kee odoo ta'e quuftu biran darbee akkanatti sirratti du'a ammallee sirratti du'a akkuma kalee sirratti du'e arrallee sittan du'a. Biiftuu karaa keessaa kootu waa gaafadhu yoo ishii waasii gochuu dadhabde kootu miidiyaa irratti bahii dubbadhu. Ammasitti garuu anas qabadhu maakis qabadhu namoota gurguddaa naannoo kee jiran kan ofitti hammadhu dubartii bareeddu shinaa ta'e hojii keetirratti akkuma duraan odoo surreedhaan deemuu dandeessu ijaaba uffatte sana ammallee ijaaba sana uffadhu too bara dabarfadhu. Baraa fi furguggee gad jedhanii dabarfatuudhaan quuftuu ishii ani si ol guddoo ta'ee odoon ta'in kanas gorsu jireenya na gorse quuftuu jireenyi waan baay'ee na barsiise odoon hin barbaadu waan baay'ee na qore. Na jabduuti naa jabaadhu hojii keetirratti arrallee borulleen quuftu hojii keetirratti mataa gadi qabadhu. Sigalee sooshaal miidiyaan tuni ooma si fayyadu buchoo warri irra si jaalatan kuni kaleessa ajandaan takkitti sirratti kaanan odoo nama quuftu ana si gadi baheetu si arrabse dhufanii maal naan jedhu beektaa dhugaa jette biiftuu micayyoo sun baala geedha siin jedhu yoo nan immoo dhufeetu asitti quuftu akkana godhi siin jedhu dhugaa siin jette siin jilata quuftii ati dammoo jireenya keetirratti ilma namaa wusaaneen gochisiisin. Sigalee ilma namaa akka jireenya keetirratti wasanu hin ayyaminiif ofii keetii wasanuu mokkoodhi ofii keetii waan hundumaa bira darbuu mokkoodhi. Amma ijoollee faamilii qabda ijoollee faamilii ta'etuun immoo jechuudha odoo ganaa geemii taphattee faamilii keetii si taphachiisa. Ani quuftu amma miidiyaa kanarra dhufee geemii takka ittiin taphanne naamanis dhiisis maaf akka hin taphanne beektaa? Dura ofii kiyyaa kan boota qabadha geemii ani tas naannoo dhufan taphadha malee rakkina kiyyarratti geemiidhaan hin taphadhu maaliif bariitu sana waan jedhanii naarrabsa waan hin beekuuf. Innaa buchii gadi jedhii mataa kee gadi qabadhu hojii kee hojjedhu sana booda yoo biyyi sunillee si ta'uu dide ani dhugaa rabbi aadaa siifan gala. Akka taate karaa kam ammachaachanii Dubaay sifinne asitti kira akkuma ana kanatti suuqii abbaa barbaadde galtee waxxarte hojii kee hojjetachaa tiiktookii keetirra baatee tasanannaa hojjetatta garuu juuma 5 juuma 6 mataa kee gadi qabadhu hojjedhu warra immoo kaleessa jechuudha suura kee laxafatanii si arrabsaa turanii si xiqqeessa xurassana biratti eenyu akka taate of agarsiisi kanumas siin jedha shilubbu kan kanarraa nafe immoo jabduu ta'e na agarsiisi. Thank you. Ini konjo. Oma galatan qabu. Inna amma torban lama torban sadii TikTok irra baay'isteen dhufin ishee akka TikTok qabdu madaamii teetitti nagarsiisin. Ijoolleen Oromoo si wajjin hojjetan yoo jiraatan immoo ijoollee Oromoo yoo kasi beekan ta'e malee yoo kasi hin beekne ta'e TikTok keetti nagarsiisin. Sababni isaa followers kee kana laaltee madaamin
tun hin taatu hojiidha siin jechuu dandeessi. Galma tiiktookii kee kana ilaalte tun hojiidhaan taatu siin jetti. Galma vaayiraalii kee kana taate tun hojiidhaan taatu siin jetti. Shiqquufti tiiktookii kee dhoskadhu. Ijoollee si faana jiranis warra si beekan yoo ta'an malee ittiin agarsiifatin. Hundumtuu ilma afaan Oromoo dubbateedhaaf gaarii si yaadu shilubbu. Wai dammata waggaa akkanatti ta'ee nama dhaggeeffatti immoo akkatti bareeddu doo agarte. Gaayis quuftuun baay'ee bareeddu gaayis gini. በጣም ነው የምታምረው ጌታን ዋቀው ደግሞ ከናወል ጅሬኝት ምምጀቴ መቤትን በጣም ነው የምታምረው ጌታን አማ ዱባይ አጥቲ ነተቀበልታቱም ከዱባይ ዋቀው ወደ ዱባይ ሩቴራ ሲጀምር ወጅን ተኛጂ ና አብራብራውነት ዋቅ ጋቢርን ዱባይ ብትመጪ ወደ ዱባይ ጅራቴ ያመከናውንም ተከቲኑ ቆባኑ ሰንጠቆሽላ ዋቅ asiko kuuti yaasi ijoollee keenya bira hojii galtaam cinqatti hin qabu asitti nama hojii taate jednaan jechuudha suuqii sii kennu naate akkuma biree suuqii banee naa kenne kana tokko immoo suuqii banee sii kenna guyyaa hojii keenya hojjetachaa ollee galgala walitti galuu dandeenya sii galee rakkoo hin jirtu garuu immoo bakka amma waan tokko mijeeffattutti achuma naa taa'ii obsi malee odoo Dubaay jiraatte rakkoon kun hunduu sun hin dhufu hojii kee hojjetattaayyuu sii galee amma immoo namni hundi ni bakka innufte geetan innufta tuni waan guddaa miti Dubaay dhufuun ishi ani waraqata godha laga number of indadhabu wanti na rakkisu jiru haadha koo qofitte wallahi ila kuftiyet mana wanti waan ta'e rakkina godhus gadhee gargaaranii ture haadha koo malee anoo waan rakkisu waraqata godha laga nan haadha koo qofitte maamin ta'u illee si jabba nama tokko wanti na rakkisu sun jiru haadha koo moo yoo kaminte indadhabu dalagannaa waraqata godhitiidha malee waan Oromoo naatti wal nyaatti si jiru wallahi waan daafu balatuma isin jaalladha yoo sinaas lenga waan majirtu naatti ni sirna warri nama jaalata waan jedhanii koomenti nama barreessala rabbi keessa si haa olu quuftuti yaa sin jedhu ameen jedhiinishi kasi jaman namni haadha ofii jibbuun jiru bargaruu ansiidhaaf jiraadha irra caalaa jechuu barbaade ishii hojjechuu yaa haadha teetii jiraachuuf illee qabdashi ani ati garuu si ifama shi biftu wallahi lazim rabbiin kan jennata si la ani si duba na kun qufti yaa commenti cufadde wallahi video kana isa sana dhaqi ilaali wallahi nama kun saddumii wallahi godhe commenti cufadde commenti jara dubbisuu na jibbisiise wayyo tu anoo tun qabadde anis kana qosotu jibba garuu yaaduma isiniif haa ta'u nama meeqa taadhan qabdu jettanii kun sobdi malee shaarmuxaaf namni naan jennaan milikkituma sagalee si gadhiise malee isin rifachiisuun barbaadu warra haadhan qabne jechuudha milikkituma afaan iyyuu isin haa ta'u nama haadha kootu immoo irratti midhooma dandeessu ana illee waan barbaade jedha haadha ta'e miidiyaa irratti midhooma dandeessu gadda mana keetti kun haadha isaaf ta'uudha jireenya bichuu sin akka faanaan waraabee gadhiifadhee seenaa isinii ta'a narraa immoo barumsa fudhatti yoo badii natti dhufes yoo keerii ta'es yoo ajaa'aa ta'e narraa gora yoo gaarii dalage immoo barumsa narraa fudhattu warra hin qabne immoo dhiifama wallahi komentii iyyuu cufeeraan komentii keessan dubbisuun iyyuu na wanti ni ta'e akkasii biiftu atillee sirraa kaasee dhiifama ishii wallahi atillee waan hin qabne no dhiifama nu gaafatiin makinaatu dirqama miti kun nuuf mabararaa kennu haadhatee barbaadee jennaan asirratti baattachuu qabda haadhateeti si galee haadhatee barbaadee jennaan asirratti baattachuu qabda baattullee qabda si galee hundi yeroo hin kaffaamu si galee namni hin qabne no nama hin qabneef jetteeti immoo kan qabdu sana dhoskachuu hin qabdu kan immoo baruu qabda okay asanii bali wallahi lafa amma dubartiin hin qabdu jedhee dhiirri dhaabbatee taa'ee fincaa dubartii waan ittiin dhaabbattee fincooftuun qabdu jedhee dhiirri taa'ee fincaa'u bar dhaabbateetuma fincaa'u yeemirreen no kan qabu qabatee fincaa'u kan dhabee taa'ee fincaa'u jedhan haa gaayis maalidha akkana jennaan immoo micayyoo irra mataarra hin bayinaa dhuguma gaayis inde si galee quftu masmaas kawayiiti jira laal kan qabu qabatee fincaa'u kan dhabe taa'ee fincaa'u jedhama si galee kan qabu amma dhiirri dubartiin hin qabdu jettee hin qabdu ishiin teechee fincoofti jedheen dhiira taa'ee fincaa'u si galee atis deemmoo abaluu haadha hin qabu jettee haadha ta'e poostatachuun dhiistu dirqama poostotatta maftii keedha garuu immoo haadha ta'e miidiyaa kanarra hin baasin gaafuu maatii waa tokko balleessite ishii fuudhanii gadi sii galabbatu haadha koo ijoolleen keenya suura ishii hin baasin gadi ishii poost hin godhin anu kaafadheen qabu wallahi yeroo viidiyoo hojii waraabaa inshallah quuftuun gaayis quuftuun nama guddoon taane akkatti ishiin teechee nama dhaggeeffattu akkatti ishiin nama obsitu akkatti ishiin mootii godhatte yeenee qonjoo akkatti sirraa bareede geetan laal akkanatti gaafa tasgabbii godhattu immoo baay'uma sirraa jaalanna ishee
Koofiyyaa fafaanaa jedhii sin jaalladhaa galatoomii hundi keessanii isin jaalladha shi. Thank you so. Anillee chaarjeriin kee barsantii torba bichaa tafee narratti cufuudhaa fi amma immoo akkuma siin jedhe sittan makaraa keessallee sittan haasaa jabaadhu hojii keetii irratti cimtuu ta'e ishee lubbu. Eeshi rakkoon tokko galatoo. Baay'ee hin nagaan. Yaa nagaan naa bulu. Ofdu. Ya, alika. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Akka sila ganamaatti garuu sanaataan deebisa. Eeyyee. Jirta. Nagaami. Jira. Akkami shuquliin akkami dalagaan. Bareeddu. Yeroo firii taate just fanaa jedhii firraa taphadhu jabaadhu ishee. Deemii taphataa jirta reefuma si argee naafsee. Deemii taphataa hin jiru. Biiftuu dhuftee naanii gorsaa obsee deemte. Wanti godhan hin jiru nuti biraa deemnaan arrabni si bira tafee rikkatee argee ture maal goona dhiifamu. Obsuu qabdan waan goona. Namni kee yeroo hojjetan inni malumaa biratti jibba maalis laa. Hindi godhan. Abshira jabaadhu atas murannoo qabaattee jabaattee kaayyoo keetiif wanna jennaan manam nagarille onnummaan si wanna jedhu hin jiru bakka guddaa ga'uu dandeessaa murannoo qofa si barbaachisa garte jabaadhu ati. Yalla taphadhu koolaa yeeshi ciao. Hawwiin nagaa sitti miti jirtu sin nagaa keessanii. Nagaa qabdi isheen nagaa wallah hareef galaa jiraan makkaarraa nagaa qabdi isheen. Ayyee bakka anaa dubbisiinii nagaadha. Tole ishee jabaadhu ishee. Maa boosture. Landeeni. Yoo sin ga'e nagaa kalaas deemii naan jedha kalaas hin deema. Qeerroo kan immoo yaani nama jazaa naa olee waan ta'eef xiqqishuu si arrasuu dhiiftani jedhee isin yaada. Yoo arrasutanis immoo nama hojii isaa hojjetu nama arraba keessan dhaga'u miti. Xiqqishuu waan arrabsaa nama naa oole tokko jazaa naa oole tokko arrasuu dhiistani jedhee gaarii isinii hima. Yoo dhiistanis immoo rakkoo miti. Yoo arrasutanis immoo maamti. Namni dalagaa isaa dalagatu homaa miti. Garuu nama naa ta'e tokko gaafa arrasamu isaa arguu baay'ee naas kaffaa kan kootuu jiru. Yoo arrabsitanis immoo isinitti tolaan gaarii dhagaa isa arrabsaanii waanti. Garuu yoo immoo diddan ittuma fufaa waan lakkoo qabu. Homaa nan goone anayyuu. Ayyaaramu. Akkas iddootti qaadaan keessan waan namni keeriidha dubbatallee afaan keessa sharriitti fudhattu kanaaf akka itti dubbannullee wallaallee walumaa galatti isin jaalladha isin kabajaa fataana jedha yeroo asirra dhufu moo nan taataayina ani fataa jechuun maal dhufa miidiyaan kun rabbi wajjin dubbuu koomiste waan taateefi asirraa hanqachuu hin danda'u yoo isin maaliyyuu na gootanii. Kun akkaanti kun yuutuubaadhe nama gammarii baratee dhufuudha. Asirraa hafuu hin danda'u sababni isaa tun miidiyaa fayyadamuu dhiise eenyutu aaraamni silaa qaltee bonkoo nyaata. Rabbi wajjin miidiyaan kun Oromoon tu miidiyaa irra jiraanne na baastanii jirtu waan ta'eef waan asirraa baqadhuuf hin qabu. Akkas iddoo ishee yoo isinitti tole iddoo asirraa balleessaa irra keessatti teessanii ilaalin akka gaduma keessa galaatii komantiin illee dubbisaatii iddoo illee balleessaa ishee irra keessa teessanii ilaalin asin arguutti hin jira. Akkas akkaanti kana qoodina godha sin jedha dheenga daree wallaahi keerroon sin gaadhi sin abinaan sin banadhee bara tiktokii kana kuma dhibba nagashaa artan thank you so much kuma dhibba galuu dhaqqishuun wallaahi mana keerrootti banadhee tiktokii kana sin gaadhi sin abitee naani sinii jedha galatoomaa hundi keessanii thank you so much. Video nama gadis saya letak link goda. Link goda sih report goda video sana. Report tuntan repost. Warna bermana kata link galat rumah. Kolpa betani mi kolpati betani. Kolfattiin guyyaa takka jennee isin kolfisiisna rakkoomti akkasitti sibiiroos jaalladha. Geema tapha irratti immoo sa'aatii kana nama wajjin taphadhu jiru.
Ana maraa mana jechuu barbaada xiqqishuu. Jaran fedhee jarri mosaati kan jiran ishii guyyaa biraan qabadhaa guyyaa sana dabachiisa. Surprise singgoda shi wallahi mali wante sabu ka sa barwade wallahi surprise singgoda shi mal fetu mali nak surprise singgoda feta wallahi surprise singgoda shi wan feta ni pata singgoda wan feta ni kima moche na jira da shi si wan feta ni wallahi gammachuu kee arguu barbaada. Okay. Manni kun mana miskiinatti gargaaran sinii ta'uu danda'a akka xiixaa miskiinatti booloo godhachuu danda'anii dadhabni inni gatanii booloo godhan ishii mana kan manni kun mana gootaati okay nama maaliif hori kan kennine ishii booloo godhan. Thank you so much. Amang batu dah banyak kapal dan kau digala tu masih orang mau. Kuma sagal ta me furi dubba sadi galle jirrachu. Kuma dibba naga shukab dan shi polo goda. Share olitti goda shi namu polo na rankam ni dufu danda. Mana kana polo goda ni. Kuma dibba sadi sadi kuma dibba free sadi Davis ne di naga ku kamna. Thank you so much. Galle tu mandi ke sani yo. Thank you. Galle tu. Baru kau link share godan link galat oma ke sana ka payar gitu sini jendak sih. Baru follow godan link galat oma sana ranan kapu sejama. Oma di bagai look up dah. Ya ni gan. Video nama kat di sepeda kala dah sih. Karena rahi bakang kau baru. Kotu esa. Karena rakyat bukan kamu nilai, lahi gua dah sih dah kati. Boleh kisah ni, sih? Kalau tu mau mana, azalan tadi tak, akam negara keti. Video nama kat disele repost na goda ko link na goda barali nugo ande kera fa ne dal kasino yo mami love ganje tu follow si debsu modis tu barali gote si debsa garo normal no kosmat si debsa shi wallahi la istali gote follow nama debsa fakkasedan Wah macam kana bagana gan nafti kanti ko durarat tafti te garu si dek sara shi follow kuno saban bon si dek se follow shi